أكفي بيت كريستان أمام هاجوبته قاف بلسو من بيت كريستان كأني إجارنا أرومون كريستانا كوبر شوادا جرها رشيت تجاف جزيسان نقاسني توي ونو دان جولين شوا أرومون شوا كو أرسي كيسا كنجران كو لفساني بقامي جزي هاي لسلاسي في جزي من لك أرومون أرسي مسلم أرسي أرومون مسلمة أرسي بيت كريستان إجارني في بيك توكان سينا بيك توكان بيكا سينا أرومون نون إني كينيا توكوبي بيت كريستان نجوبتي ساني قول هاسا نفتنيان نجينا أمنتي كيسا أمنا واقع كيسان كددا أفان كيسانين إنما كيسانين أبداني ورمو دجلا أني أبولي وكو كان ينجرو أني توادو أمنتينكو توادو دا أكسبت مو أني أورمو دا غرو ركونجرو أورموتي يا ركونجرو وانبايي دا ولي قالوا دا أمني أكم سيتن أورموتي أجفت ورس كيس جرتن ورقا جرتن ربي جيران ورقا ركو بايي تجرا yeroo amma kana amantii keenya gara politikaatti fudhanii walitti nu naquuf obboleewwan keenya muslimaa wajjin walitti nu buusuuf hojiin hojjetamaniin jiru abbaa Henok jedhamu kana yaa Oromoo dhageesse Oromoo beeta kanatiin gizee dhaabbatu sanitti ummanni Oromoo afaan isaatiin aadaa isaatiin haada jaajalmu innaan waan meeqa itti baasanii Oromoo beeta kanatti kana amma awaggazutti illee kan ka'e tokko abbaa Henok kana arra gadi ba'ee ijoolleen kiristaanaa qalamanii cafacafamanii kan jedhu ijoollee kiristaanaa qofaa miti musliimoonnis cafacafamanii jiru maaliif kana ta'a maaliif dhugaan hin dubbatamne maaliif amantii nama tokko irratti bichaa baatama maaliif politikaa fi amantaa adda baafatanii deemuu dadhaban nus wal nu fichisiisaa jiran amma guruubii adda addaa irratti ilaalaa jirra kiristaanallee taatanii ijoollee tawaadoo ijoollee baay'ee argaa jira kiristaanallee taatanii Facebook kanarratti iniyitu akkas godhanii kun musliimoonni akkas godhanii ijoollee keenya qalanii in jedhina akkasii miti dubbiin kan biraati hunduu garaaf jiraata yaa Oromoo hunduu garaaf jiraata qeesnillee garaaf ishii jiraata sirriitti nima dhugaa ishii ooma qeesi ta'uuf nan kabaja malee hojiin hojjeteef immoo rakkoonni jiruuf immoo ifatti nan hima kanuma wanti jiru waaqa qofaadha sodaa an qabuun waaqayyo qofa sodaachuudha ilmi namaa lafa kanarratti waaqayyo qofa sodaachuudha qeesonni amma daaquniin ammaa jettu garaaf jiraatti masqalii baatte kan dara deemti malee waa'ee waaqayyoo takka hin beektu sittani maani hoo dhuguma ta'e dhugaadhaan yoo dhumaaf uummata kanaaf jaajjira yoo jedhan dhugaa isaanii gadi baasanii dubbachuudha kana ta'uu baannan immoo Oromoon nu baddalee Oromoon nu ajjeese jedhanii waan biraatti oofu hin ta'u waan hin taane obboleewwan muslimaa obboleewwan kiristaanaa obboleewwan beentee qabaachuu hin danda'a garuu isaanii walitti nu buusaa jiran kana waan ta'eef ijoolleen Oromoo tawaadoo taatan waan jettan waan dubbattan waan haasoftan qalbeeffadhaa dur maali kun itti yaada sammuudhaan akkanumaan gadi baatanii ijoollee Oromoo taate Oromoo wanni jechaa jirtaa bar Oromoo ta'anitti Oromoo irratti harka isaanii dheereffatan kana waan ta'eef ijoollee Oromoo kanan jechuu barbaade waan ta'u hunda qalbeeffachuudhaan dubbadhaa nu ijoolleen Oromoo tokko amantiin keenya gargaltaa Oromummaadhaan tokko Oromiyaan keenya hundaati Oromiyaan kana Oromooti lafa isheerratti kabajamnee gan jiraanni maal jiruudhale lafa keenya irratti amantii keenya irratti gan dhufanii iddoo Arsii Wallaggaa maali jedhan maali Arsii Nagallee jedhan yeroo kanatti kiristaana qofaa miti masqalii warra gotomanii qalamaa jedhanii jedhan laala obboleewwan keenya muslimaa walitti nu buusuuf malee isaan qofaa miti ijoollee muslimaatis baani jira iddoo kanatti Morokkoon uumame obboleessa keenya Hacaaluu ajjif gadi baanii irra baani ijoolleen keenya qabsaa'onni keenya mana hidhaatti jiran isaaniif gaanii sagalee ta'uudhaaf waan uumame saniif nama tokko irratti kan immoo garee tokko irratti oofuun cubbuudha yaa Oromoo dhugaadhaaf dhaabbadhu amantii kee qabaadhu garuu dhugaadhaan tokko ta'aati Oromoodha tokkoon sagalee tokko haqarra dhaabbadhaati waan barreessitis waan dubbiftanis hojiitti jijjiira yaa Oromoo yeroon amma walitti gagaree wal nyaannu miti dhugaa ta'uu walitti dubbanne furmaanna barbaachuu malee kanaaf obboleewwan Oromoo taatan hundi keessanuu yoon balleessa dadhiifa manaa godha amma manatti tawaadoo kiyya jibbee miti ijoo intala tawaadoo keessattan baradhe guddadhe daa'ummaa kooti qabe garuu kun maaliif ta'a garee tokko irratti akkan godha
ijoollee Oromoo aadara wadhaggeeffadha rakkoon maali eessa jira jedha qeesi kaanaati maali adda baasaa hunduu kan waaqayyo jaalatu hunduu kan waaqayyo garaggaluu hunduu garaaf jiraata Oromoo kana jechuun barbaada yoon bal'ina of galcha fayyaa ta'a. Galatoomi shubbileetiin ta'e galatoomi nama biraatiin seesisa. Hello. Hello. Abit. Oh, I think wrong. Tufi kan shi. Eenyuti? ሀሳብሽን ስጪ ማለቴ ሊቭ ላይ ነኝና ሙና ነኝ። ኦኬ አይ እንትን አልመሰለኝም ሌላ ቦታ ይደወልኩ መስሎኝ። አይ እኔ ጋር ነው። ኦኬ ስለ ኦኬ ሻው ላይቭ ነሽ? አዎ ላይቭ ነኝ። ኦኬ ቴንክ ዩ ሶ ማች ፎኔን እንትኔን ኮሊን ኤክሰፕት ስላደረግሽ። ኦኬ እኔ ያለኝ ሀሳብ ይሄ የመጀቆያ እንደ ላቆመው ይነን እየተላለፈ ያለው ያንቺን ላይ ነው ያለውኝና አትሊስት ተንዳውን ላርገው ያ በመጀመሪያ አፋን አማራቲን አሰያ አንበር ባደና ሰይ ኦሮሞ ፋኒስ ከንበር ባደን ኢጆሌ ኦሮሞቲፍ ወኖ ድባችቱ እንደንዴች ያደከ ጅርቹ ወኔ ኡመተ ኦሮሞቲ ኢጆሌ ኦሮሞቲ ደበርሱ ታክቲኪና መቲን ዴማ ጅሮን ኩሊ ያረጀ ፋሽን ያለፈ ነው። መጀመሪያ በኦሮሞን ከፋፍለው እንትን ለማለት ነበር የተሞከረው። ይሄ ሸኔ ነው ይሄ ምንድነው ይሄ ብሎ ያ ስትራቴጂ አልሰራላቸው ሲል አሁን በጣም ሴንሲቲቭ በሆነው በሃይማኖት መጡ ማለት ነው። አንድ ነገር በጣም የተሳሳቱ ነገር አለ እዚህ ጋር ኤኒባዲ ኦሮሞ የሆነውን ሰው ከጠየቅሽ የሚመልስልሽ ኦሮሞማ ምንም ይበጥሰው የሚቆርጠው ሚሊያየው ቢላ የለም። በቃ ይሄንን ማወቅ አለባቸው። በሌላ መንገድ ሜቢ በሌላ ላይ ሊቦክ የሚችሉት ነገር ሊሆን ይችላል። ግን አንቺ ሃይማኖትሽ ክርስቲያን ሊሆን ይችላል እኔ ሙስሊም ሊሆን ይችላል። ከዛ ቀጥለን ኦሮሞ ነን። በቃ እኛ ኦሮሞነታችን ባንድ ያረጋናል። ብለዳችን ደሴም ነው። ብለላይናችን ደሴም ነው እና ያንን ነገር ሞክሮ ሌላው ሞክሮ ወደዚህ ሲመጡ ይሄም ሲሰለቻቸው እንደሚቆም የታወቀ ነገር ነው። ኦሮሞን በዚህ መፎከር አይችሉም። ሌላው ላይ ሊሞክሩ ይችላሉ ማለት ነው። እና አንጆሌ ኦሮሞቲ ወንዲ ዳሙ ወኒ ጀር ኔትወርክ ይጭፈቴ ፎር ቢየጅሩ ሱኒ ኔትወርክ ይጭፈተኒ ሚዲያ ኡፊ ረቲ ዋን ኪጅባ ሆሎ ለገዲ ኢሰኒ ኡመታ አቺ ጅሩ ዋን ጀር ገዲሱ ብቻ ፊዲ ጉደኒ ኢትጅራኒ ዋይ ሃይማኖቲ ከናገርቴ ነምኒ መርቲኖ gara religioniti jootti dhufame namni religion fiitiif waan hingoone hin jiru. Kanaaf akkas godhame oduun alaallee akka itti seenne godhanii jechuu. Nuti garuu warri kana awwala bira tarree jirra. Jara dura jirra already nu galee jira. Strategiin kun osoo jarri hin baafatin nu galee jira jechuu. Ummata Oromoo shawwaduun never ever አይቻልም ካሁን በኋላ never ever. Okay? ጃዋር ሙስሊማ መራራ ጉድና ደግሞ ሙስሊማ አምቲ መራራ ጉድና ሜቢ ክርስቲያን ሊሆን ይችላል። ሜቢ ዋቄፈታ ሊሆን ይችላል. We don't care. ግን ደር ኦሮሞ ባንድ ያረጋናል። ኦሮሞማ ባንድ ያረጋናል። እና ጆሌ ኦርቶዶክሲ ጆሌ ሙስሊማ ካራ አመንቲቲን እሰን ዱፈኒ አከ ኢስን ኮንፊውዝ ኢስን ጎኒ ዋን ኦሮሞ አላማን ከነ ቶኮ ዳሴት አንካኑ ማጀዳ ዋን ብራውን ነጋፈቱ ይችላል። ኦኬ በቃ እሺ ገለቶሚ ያደጋሪ ደበርሲቴፒ jabaadha oromummaa irratti haadalay nu jaran ila dhagaya bareeda turree hedduun namtichattiin tun wanni dhuftee distractiin nu godhuuf yaalee agartanii abiyyiin kuni amma as shawaa qoodee achitti jimma qoodee achi harargee godhee afaan nu godhuuf abadan jawaara jedhee jira never ever ummata oromoo qabsoo isaa gara duubaa deebisuun confusion akkanaatiin yetaballaabbat game ነው. We are way ahead of that. Ummanni keenya ummata bal'aadha nambaraani caala warra barnama barati baay'ee qabna waan godhan dhabanii amma karaa amantiin akkam ulfaatu waan taate waan beekaniif karaa biraatiin dadhabanii karaa nu dhufan gaswat nu ummata haqa qabu waan taaneef waan ambaatii miti ka gaafataa jiru waan kenna ka gaafataa jiru ummata kennaaf dubbataa jirra nam tokko duuban nu deebisu abadan abdiin hin danda'u. Shawaa Oromoo, Kiristiyaana Oromoo, Wallaggaa Oromoo, Muslima Oromoo it doesn't matter. Ati wanne barbaadde ati jaalatte amante yoo barbaadde ufattillee amani yoo barbaadde dhagattillee amani ati Oromoo dhaami you're my brother period. Bakka ani kanuma qabannan kiifa. Okay galatomi
yaw yaanni nama hundi keessanii odoo hin danda'e seessee dasne garuu nama hunda seessisuu hin danda'u. Wanti ani irratti dhufeef ijoolleen Oromoo Ortodoksii hundi keenya wal qixxee garboomne ndoom akkasinitti dhagaamu kana sinitti barbaadu akka Oromiyaa keessatti akka Oromoo Kiristaanaa goddaameen jiru beektu beeta Kiristaanaa dhaqxu gaallochuu mattu nuun jedhan beektanii kana sinitti dhagaamu sinitti anima beeta Kiristaana keessa hoo dhaqne akka nuun jedhan warra musliimaa hoo dhabde immoo nafxanyoonni dhufe nuun jedhan maaliif nu eenyummaa hin qabnu ka sinii galee nama meeqa amma warra Ortodoksii keessatti dubbate eenyummaa isaatii dubbachuu hin danda'u afaan isaa hin beeku ofirraa affattanii jirtu ofitti deebi'a gizee har'aa kan nu gaafa tokko taanu tokko gaafa taane namni nu dhaabu hin jiru biyya san keessatti nu tokkummaa dhabneeti Oromoon kan gadi amma nurratti taphatanii toyi eenyummaa keenya nutti dhufanii akkanatti Oromoon yeroo hunda hidhamu hayyuun keenya yeroo hunda kan nu ala ajjeesan nu arganiiti bakka nu jiru nu arganiiti be tokko gaafa taane nu hundi keenya wal qixxummaadhaan garbummaa keessaa baana gaafa immoo nu tokko taane garbummaa keessaa baane amantii keenyallee amanuu ni dandeenya akka fi beeta Kiristaanni ammam haa gubatu gaafa bilisoomne beeta Kiristaana keenya ni ijaarranna Oromoon Kiristaanaa koo bar shawaadha gara Harisiitti gaafa gizee isaan nu kaasanii toyi wannoodhaan ijoolleen shawaa Oromoo shawaa koo Harisii keessa kan jiran koo lafa isaaniitti buqqaami gizee Haayila Sillaasee fi gizee Minilik Oromoon Harisii Muslimni Harisii Oromoon Muslimaa Harisii beeta Kiristaana ijaaranii fi beektu kana seenaa beektu kana beeka seenaa Oromoon nu dhiigni keenya tokko be nu tokko Oromummaan tokko nu godha Sinigalee Oromoo tokko yaa taanu tokkummaadhaan yaa dhaabbannu waree keessan dhiisa beeta Kiristaanni gubate sani godhe haasaa nafxanyaa hin dhagayinaa amantii keessan amanaa waaqa keessan kadhadhaa afaan keessaniin eenyummaa keessaniin dhaabbadhaanii Oromoodha jedha Sinigalee isa waan ta'eef shira nafxanyaa nurratti hojjettu kana nafxanyaa cinaa nafxanyaa wajjin hin hojjetanaa saba keessa wajjin dhaabbadhaay gaafa gabroomne waluma qixxee gabroomna gaafa hidhamnu waluma qixxee hidhamnaa jirra amma Baqqalaa Garbaan musliima miti Jawaar musliima Sinigalee warri qeerroon hidhamte keessa qeerroon kiristaanaa hin jirti qeerroon musliimaa hin jirti gaafa dhugaa sinin jedha gaafa abaawootiin jechuudha karaa abaawootiin waraana bilisummaa Oromiyaatiin Oromoon hin hidhamne jira Oromoon hin ajjeesamne jira waggaa 27 keessatti maafi kiristaana dheeti kan hidhame waa'ee waraana bilisummaa Oromoo waa'ee isaa hodoon beekin Oromoo bichaa gadi hambisuudhaaf Oromoo bichaa gadi qabuudhaaf waan barbaadaniifu waan Oromummaa isaatiin tan ka'e mana hidhaatitti kan du'etu jira Sinigalee mana hidhaatitti kan hidhameetu jira bakka hin buune kan hin jirreetu jira inni amantiin isaa Ortodoksii waan ta'eef miti waan Oromoo ta'eef Sinigalee kan nurratti gahaa kun jiru kan manni keenya gubachaa jiru kun kan nuyi biyyaa baanee to'ii akka hin taane ta'aa jiru kun waan Oromoo taaneef Sinigalee waan Ortodoksii taaneef miti waan Musliima taaneef miti na dhagaa rakkoon keenya hoo jiraate waa'ee rakkoo keenya ammaa miti kanaa sobnu boru gaafa bilisoomne wal bira teenye to'ii obboleenyi keenya Musliimallee wayinuu goonan obboleeyyan keenya kana nu gootan jennaan gaafas inni kana jechuudha rakkoo keenya amma garuu waa'ee rakkoo keenya waa'ee Arisiin akkana na godhe Wallaggaan akkana na godhe Oromoon Arisii sanii Oromoon Jimmaa kana gizee jennu miti Oromoon dhagaa ar'i gaafa warbira dhaabbannu ar'i gaafa tokkummaadhaan walbira dhaabbannu daa'ima guddaa odoon jedhin jechuudha dhageessanii ar'i waa'ee amantii gaafa itti haasofnu miti na dhagaa waa'ee bilisummaa akkamitti hayyoota teenya mana hidhaa keessaa baasna gaafa itti jennu ar'i Sinigalee akkamitti arri Oromoon akkatti reeffi keenyallee lafarra gototamaa jira silkiin akka dhageenyutti jechuudha Sinigalee reeffi keenya lafarra gototamaa jira reeffillee kabaja dhabee jechuudha bakka itti awwaallamnurree dhabneerra Oromoon jechuudha Sinigalee kabajaan jechuudha maaliif odoo Haacaaluun arra Itoophiyaa takkittiisan han jedhu san faarsee jiraate kabaja akkamitiin awwaallamayyu arra Haacaaluun ikkoo awwaalallee boota awwaalatillee arganne Sinigalee Addis Ababa keessatti warri bebbeekamoon artistoon eessatti awwaalaman beeta Kiristaana keessatti akkamitti awwaalame Haacaaluun eessatti awwaalame Haacaaluun garuu Ortodoksiidha beektu kana siniyaa galu kun Sinigalee eessatti Oromoon kan kabaja argate beeta Kiristaana keessatti afaan keessaniin barattaniirtu Oromiyaadhaan mazmurii baafattaniirtu akka Oromootitti ilaallamnee beeta Kiristaana keessatti siniyaa galu Sinigalee beeta Kiristaana keessatti akkamitti maaltu hojjetamaa jira Oromoo shira maaltu nurratti hojjetamaa jira kana beekaa isiniin jira amantii kiyyaan ani intala Ortodoksiiti amantii koo baay'een jaaladha Sinigalee
baay'een jaalladha garuu amantiin kiyya kan anamadu amantii kiyya laphee keessa jira amantiin kiyya as jira garuu oromummaan kiyya mooyyuu amantii kiyyaani miti kanan ajjeesamaa jiru anan ajjeesamaa jiru biyya san keessatti oromummaa kiyyaani maanninnati kiyyaani waggaa 150 kan gabroomne oromummaadhaan malee ortodoksummaadhaan miti kun isin yaagalu isin galee kana dhaamsin isin qabu waree keessan dhiisa nurraa bu'a isin galee warri nafxanyaa wajjin taa'uu barbaadan ta'a warri oromoon ta'a jettan immoo kaa oromoo wajjiniin gadi baa warri birriidhaan dandeechan birrii godha hayyuu keenya Jawaar Mohammad mana hidhaati yaa baasnu sinigalee gaafa Jawaar Mohammad hidhamu oromootu hidhame beektan nutu gadi laallame warri kun maalluu godhanii jedhanii barabaraan hayyuu keenya ajjeesan barabaraan oromoo ajjeesan barabaraan dhiiga oromoo kun biyya san keessatti bishaan dhakaarratti naqame godhan dhiiga oromoo jechuudha kuni maali oromummaan malee amantiidhaan miti sinigalee amantiin garagara namni amantiin qabne hin jira kan qabu hin jira oromoon ortodoksii ta'e kan amantii beeku jira hin jiru be ortodoksii oromoo ortodoksii ol ba'ee aktivistii ta'e beektume mee social media kanarratti ortodoksii oromoo ortodoksii meeqa argattu jira hin jiru be akka sammuu isaanii mataa isaanii ol hin qabanne godhameeti kan guddisaman oromoo ta'uun akka haxaati ta'e nutti himameeti kan guddanne sinigalee akka afaan keenya waaqni hin dandeenye godhameeti kan nutti guddanne lafa keenya keessarratti akka beeksisaan ijaaramu kennine birrii kaffallee bakka xawaalaan hin arganne beeksisaanatti awwaalamuudhaaf birrii kaffalleeti kana oromoon qeesii ta'uu hin danda'u oromoon zammaarii ta'uu hin danda'u kun hundumtu gaafa siyaasan bilisummaa baane beeksisaana keessatti shiran irratti hojjetu san gaafa sin kaasna sinigalee kana sinitti muu barbaada kana caalaa dubbiin harree baay'ate harree irratti fe'amu jedha oromoon sinigalee sini haagalu warri oromoo ortodoksii taananii sooshaal miidiyaa irratti jecha warri biyya arabaa jirtan dubartoota biyya arabaati kan nu rakkise jechuudha gadi baa sooshaal miidiyaa feesbuuk ilaala maal jecha rakkoo dawwalaati maalinni rakkoon jedha gaafadha qeerroo oromootti dawwalaa gaafadha sinigalee warra oromoo eessa jirtan jedhaati saba keessan gaafadha sinitti hima sinigalee feesbuuk irra nafxanyaa wajjiniin teechanii to'ii gadi baatanii immoo sooshaal miidiyaa irratti oromoo maqaan balleessina ani oromoodha warri kiyya du'aa jira ani oromoodha warri kiyya manni gubachaa jira jedheen manni kee kan gubate oromoo waan taateef kanaaf si ala gubate obboleessi kee kan hidhame oromoo waan ta'eef wanna biraatiif miti sinigalee nafxanyaan shira nurratti hojjetaa jirti beetakiristaanni nafxanyaa beetakiristaana taateen beektu oomuttuu jechuudha laala sinigalee biiroo ፖለቲከኛ አማራ ታቴ ቤት ማለት ቤተክርስቲያን ተኛ ይችላል ካና ቤተክርስቲያን ተኛለ ቢሊሶምኑ ቀም ጋፈ ቢሊሶምኔ ቤተክርስቲያን ከኛለ ህም ቢሊሶም ሲና ቢሊሰባት ነው ይችላል አራ ነፍጠኛም ቢሮ ጎደተ ጋር ጋፈ ቢሊሰባኔ ቤተክርስቲያን ከኛለ መናዋቀ ጎዳና ካናስ እንጂቹ በርባዳ ዋና ደገፈተኒ ባይሴ ሲንገላተ ይፈጣ ጆሎሮሙ ባይሴ ሲንዛለጣ ዋቀዮ ሲወጅያታ ሁንደ ከሰኑ ወር ኦሮሞ ወሪ አዘንተኒ ወሪ ቦቸኒ ወሪ መታከ ሰንገዲ ቀበተን ዋቅኒ ጋፈ ተኩ መታከኛ ጋፈ ኦቶል ቀበኑት ኦል ቀበኔ haasomnutu dhufa waaqayyoon uggaasanin nu haaga'u nu bilisa ba'uubaan ijoollee teenya bilisa baasna sinigalee hin bilisoomnan jedha jabaadhaa hundi keessanuu baay'isee sin jaaladha waaqayyo si wajjin yaa ta'u baay'isee sin galateeffadha nagaa naa ta'a bakka jirtanitti waaqni si wajjin yaa ta'u